እንዴ ልምጣልሽ ወይ ክፈችልኝ ክፈችልኝ ልምጣልሽ ብለህ ላይ ልውጣልሽ ብለህ አላወራህኝ ማጨረገሽ ፎቶ ስክሪን ታራረገኝ ወደታች ሁሉንም ማሳይተሽዋል ለምን ይዘጋበት ሰውሸት ነው የምትለኛው ለሴት ቤት ይዋርዳልሽ ብለህ ነው የምታወራው ልምጣልሽ ወይ ላይ ልምጣልሽ ወይ አላልክሽም ይዛለ ሰዓት ላይ ወጁማ ባቾቲ ገላ አምቦ ደበሬ እንጂ ፎሎ ተራንጎሬ ሲቱና ባርሲሴ ማሌ ለሳለሰቶ ጀርቱ አርካ ፎዴ አካሚ ነጋነ ብረጅሩሞ ደርቤ ስምረሬና ከጅራት ዋቄ ጎፍተራ አብዲን ቀወሰን እንጀቹን ጃለዳ Egaa akkuma beekamu warreen tana dura like subscribe gochuudhaan immoo yoo support na gochaa ana jajjabeessaa na duukaa jirtan marti keessan iyyuu naaf galatoomaa guddaa isaa siniin jechuun jaaladha warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan immoo yoo asumarraan maatii kiyyatti naaf dabalamaan affeerraa kootii siniin jechuun jaaladha nuti wal guddisne nuti harka wal qabannee too waliin deemne malee ormi alaa dhufee too ani afaan biraa dubbatu zeegan biraa dhufee nun guddisu ofuma keenyaaf walaa jabeeffannu walaa guddisnu siniin jechuun jaaladha kanarraan kanaaf nagaa fayyaa akka taatan immoo iyyuu waaqayyo gooftarraa abdiin qaba siniin jechuun jaaladha ittaan sudhaan maalidhaan dhuftee jettanii tonkolii naan jira dubartii irratti bara kana anas dubartii dhuwa garuu hojii isaaniitii fi akkaataa isaaniitiitu na hartaa irratti kakaataa siniin jechuun jaaladha Egaa maal qabattee dhuftee maaliin dhuftee yoo kan jettan ta'e akkuma viidiyoo irratti jalqaba isinii kaa'ee viidiyoo argitaniidha jechuudha. Anna gisee tokko ani dhugaa waaqa akkaafiyyuu shamarran biyya arabaa maalidha isaan jiraniitu arraftamnas dhugaadha fuun arrabsuu fi ofuma keenyaaf kabajaa ofirraa fuunas gisee tokko sammuun keenya maal akka ta'u maadhaan hin beeku dhugaa waaqa. Ani ko jaalala namni bagannatiidhaaf baqqaashuu wanta gaariidhaaf jaalalli gaarummaadhaaf jaalala kan nu barsiise gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Akkana isin jaaladhu isinis wal jaaladhaa jirre osoo jaalala isa sanii jaalala isa qulqulluu ilmi namaa keessattuu dhaloonni yeroo kanaa jechuudha. Jaalala isa qulqulluu jaalala isa dhugaa osoo kan wal jaalatan ta'e wanta baay'ee isaa namatti toludha isiniin jechuun jaaladha. Egaa akkuma viidiyoo irratti argitanii isiniif kaa'ee maal jechaa jirti amma qaama kiyyaa adakaatti maatsanii mudusaati kan inni ilaalee screenshots na godhee viidiyoo na waraabee jetti. Viidiyoo na waraabee isarraan kanaaf immoo viidiyoo kan na waraabee irra immoo ofii kiyyaafis innis kassa baafatee anis kiyya baafadhee viidiyoo iyyuu waraabeetu hergee fi kan inni screenshots na godhee caalaa jettee baatee hasaa jirti. Ani ko ana gaarramee sun dhiibsuu didu isin warri akkanattiin akkana taatan kuni abbaarraa dhalattan haadharraa dhalattan obboleewwan bakka firan qabdanii nama qabeetoo isin hidhu jechuudha. Wanta barbaades ogummaa jalqabuma isaatiiyyuu namni bakka maaliif gaafa inni kana godhee wanta akkanaa natti agarsiise silaa nama kana bira hin jirtu wajjiniin eenyu gininyutii tokko raawwachuu hin dandeechu nama kana wajjiniin hargaatu hin jirtu namni kun halaala sirraa jira amma kanaata maaliif viidiyoo natti waraabdee ergituuf sun maal akka ta'udha kan maaliiti jechuudha kwaan xiqiman faayidaa qaba wanta faayidaa hin qabneef irratti yeroodhuma hundi wanta faayidaa hin qabne ofii keenya raawwanne wanta nuyi irratti ofii keenyaaf harka keenyan jechuudha harka keenyan uumine uummata akkana na godhe akkas na godhe jechuun maal faayidaa qaba bu'aan qabu maaliif jalqaba isaa ofii keenyaaf of miine ka wanti uummanni kun nama bira hin jiru aduusa wal jaalattanii ofiidhaaf keessa galtee wanta inni godhi wanta inni raawwadhu sin jedhe maali sen ooladha horiiyyuu gaafa akka eenyutetti jechuudha dhalli namaa horiirraa kan ittiin addaan bahu yaaduudhaan waan ta'eef iyyuu jechuudha yaaduudhaan horiirraa kan adda baanu nuti jechuudha. Maaliif horii miti namni tokko horii tokko yoo nana leele jettee allayyaa tokkotti do'a leelte horiin abadan allayyaa tokkotti siin deemu jechuudha of duubatti deebi'a siif hin darbu allayyaa san jechuudha maaliif duubatti deebi'a wanta ta'eef iyyuu isinis immoo nama gaafa namni tokko sin jaaladha sii du'e sii falaxame akkasoo ta'e dhuguma jechuun yeroo isa fayyadamu dhugaadhuma isinitti fakkaate yoo maal jettan isinarra sadarkaa kanatti sadarkaa unkaan isheen maatii keessanirraa adda baatanii gola haadha hormaa keessa hojjettanitti jechuudha. Nama tokko lama miti inni kun namoota baay'eedha jechuudha maaliif amma barbaadde jaalalli isaa ibidda dibbinni godhee tosnaa maraachuu akka barbaade reensinaa taasisu arrameesin ilma dhiiraa jechuudha saniitiyyuu alagaa baadaadha obboleessa keessan obboleettii keessanii miti jechuudha. Arra hunkaan ilma dhiiraa alagaa baadaa nama halaa dhiisati haadha teechan kan sin dhalte ijja sagalgaraatti sin baatte sin guddiste wanta hundi daaraaf daakuu faana taate cabdee buute faana daakotee teechan
qaama keechan qullaa baatanii too hin mul'attu sin ofii keechan jechuudha mul'attu. Arraadha keechanitti akkasitti hin baatu jettan hin baatu hin baatan sila kanaafiyyuu wanta isinirraa hin bareenye wanta isinirraa bushaa'u tokko wanta boodaaf immoo iyyuu sin miidhu tokko hin raawwatinaa wanta booda gaabbii keessa sin galchu wanta haadha keechan abbaa keechan fuulduratti raawwanne dhiira alagaa baadaa amantanii namni kun baqqaashuu boruuf jettanii boruuf jechuun isaanii arra abbaa manaa keechanii namanni maaliif qullaa wajjin raftu siyaasa sanitti rafaa malee gargar teechanii viidiyoo waraabdanii maal gootanii walitti hin argina maaliif faayidaa hin qabu wanta ta'eef iyyuu jechuudha wanta faayidaa hin qabne immoo iyyuu hin raawwatinaa isiniin jechuun jaaladha maaliif wanta faayidaa hin qabne hin raawwatinaa. Maaliif baqqaashuu wanta haadha keessanitti agarsiisne wanta boru gaabbii sin gaabbisiisu wanta tokko raawwachuudhaan dura jechuudha wanta tokko gochuudhaan dura isteeppii tokko socho'uudhaan duratti maal akka raawwachaa jirtu eessaa akka jirtu maal akka gochaa jirtu wanti kun boruuf natti deebi'eetu gaabbii natti ta'a jireenya kiyya irratti gufuu ta'a jiraati dhaabbadha laalaa jechuudha maaliif qaama keechan qullaa waraabdanii of ergu jechuun wanta qallaalii miti kun wanta qallaalii miti kun maaliif gurdatidha ofiifiyyuu dubartiin takka nama hin beekneef sin jaaladhaa sii falaxame maalidha maaliif afaaniif inni ilma dhiiraa maan ta'u ati dubartiidha boru ati akkanatti inni naftu hin dhaltaa ilmoo godhatta wanti tokkichi immoo gizee tokkicha waraabame istiriin gizee tokkicha kaa'e seenaan gizee tokkicha taa'e hangee dhala unkaan dhala keetii miti dhalli kee dhaletti darba wanta ta'eefiyyuu maaliif wanta tokko gochuudhaan dura irra dhaabbadha yaada sirriidha moo sirrii miti jedha of gaafadha maaliif maal inde fedhiin keechan akka goonyoo sin godhe eegiddi fedhii nama sanii guutuu miti ofii keetiif iyyuu fedhumti keetiyyuu jechuudha fedhii foonii isin fedhiin foonii nuti numoo hin qabu fedhiin foonii numoo hin qabu maaliif nuti moonee jiraachuu qabna waan ta'eef jechuudha fedhii foonii ofii keetiif gara inni si ajajetti akka ulaa bal'aatetti akka ulaa jaanjotetti gara inni si ofittiin deemte wanti akka fedhiin kee foonii in darba fedhii sun okko yoo xiqqaata daqiiqaa 5 daqiiqaa 6 sanarra tura miti maaliif wanta darbuuf jecha immooyyuu wanta daqiiqaa 5 daqiiqaa 2 keessatti dhumatuudhaaf jecha wanta boruuf gaabbii keessa sin dabarsiisu namsee keechan irratti kan sin baasisuu sin taasisu maaliif raawwattu maaliif barbaachisa inni kun barnoota fudhattanii inde nama meeqaa kan lubbuusaa darbe balaa kanaatiin isaa sanirraa hin barattanii barnoota fudhattanii siniif hin ta'u jettanii amma ammoo baqqaashu akkana na godhe akkas na godhe in tolche inni ilma dhiirati waan ta'eef iyyuu ofii keetiif addabaabaayyaa obbaaste ofii keetiif waraabdee ergite ofii keetiif kaastee ergitee fi ofii keetiif sila barbaaddeef irratti ergite waan ta'eef iyyuu isa wanti inni galchu hin jiru wanti isa dhibu hin jiru maaliif in tolche hin ta'u birrii irraa naa fuudha jette mooyyuu hundarrayyuu mooyyuu kan nagaarrame ko birrii irraa naa fuudha akkuma 29 fi 500 irratti argee jetti. Kana afaan na ara duatu si dhabe gurgaadii keessa seenee of ajjeesse isin tolcheen immoo baga birrii fide amma silaa gadi baate of tawarraduudhuma inni gassi habaasu birrii eenyu jettee birrii korra naa fuudha jetti jaalattee fakkadee fiqaada isheetti na duusan birrii kenniteef uummata irratti gadi baate tooti miidiyaa irratti kaasee ergii fi viidiyoo waraabee ergiif jedhee too uummata fiqaada gaafattee fiqaadan gaafanne arra bakka akkas na gochaa jira harkaadhuma sirma isaa tiktokiin kun oduma badee baay'ee isaanitti solaa jira dhugaa waaqa jiraata maaliif bakka isaadha kan sin balleessaa ta'e jiru yaa nyaatu inni immoo cubbuun qabu jese jamma yaa nyaatu maaliif ofii keetiif jalqaba isaa yaada kee sammuu kee karoora kee maaliif wanta tokko gaafa gootu wanti kun sirriidha moo sirrii miti jettee ofii keetiif miizanarra keechee addaan baafattee kan baasuu qabdan ofii keechaniif erga ofiidhaaf of waraabdee dabarsitee kun okko diinan jedhamu jechuudha maaliif ofiidhaaf dabarsanii erga diinaaf of kennanii inni immoo akka barbaadetti qotii walaa xamadee seenaa qotu siin jechuun jaaladha mucaan immoo hin tolche sirra bahuu naan hin jenne maal hin jenne arree sirraa bahuu jireen dhugaa waaqa jiraata viidiyoo isaanii odomuloo isaanii eenyu siin godhe baay'ee ziginninin kan nama taasisudha maaliif dubartii dhamoo dhiiraa amma jettanii dirasiitti siin jechuun jaaladha. Sila kanaafiyyuu wantoota akkanaatirraa odoof qoxxoofnes wayyaa odoo bakka maaliif kabajaa fi marcummaa abbaatuuf jalaan oofachudha Oromoo waan ta'eefiyyuu kabajni abbaadhumaan lola abbaadhumaan tola jechuudha abbaan gaafa of kabaja ormi dhufee alaanuu kabaja waan ta'eefiyyuu bakka maaliif galaa keechan akka barbaadanitti dhiiraarra sin jaaladhaa sii falaxame maasii ta'e maaliif nama kana duuba isaa beeke unkaan ollaa kee maan taane arrakko obboleessa gabboleetti keetti tokko osoo bakka sun si dhukkube unkaan arabas maa wallaan dhugaa waaqa dubbachuu dhabiyyoo ara eenyudha malee sheemidha inni kun jechuudha
osoo si dhukkube koo hiriyaa keetitti jechuudha haadha kee irraa dhalatteetti iyyuu bakka akkana kana dhukkuba jettee siyaatii itti dubbachuu sheemii namatti ta'utti isin gaafa viidiyoo waraabdanii dhiiraa ergitanii har'ammoo akkas naan jedhee birrii amma nana gaafate in tolche baga gaafate haa fudhatu warri dhiiraa ammoo yaa fudhatu erga ofii kechanii isin kaastanii ergitanii fi yaa nyaatu cubbuu iyyuu hin qabu inni kun jechuudha waan cubbuun qabu waan ta'eef iyyuu haa nyaatu isin jechuun jaaladha. Warri dhiira tirreen warreen akkana gootanii jaalala sobaa keessa gashitanii sa'aatii isaanii simmeetii keessa gashitanii akka barbaadanitti maaliif bakka fedhii fooniitiif hin du'ina maaliif addunyaa tana addunyaa ergisaatirra jirra addunyaa kontiraata irra jiraatturra jiraachaa jirra biyyi lafaatan biyya ergisaati arra doonee arra yookoo isaatiif sekendii daqiiqaa maakiroo sekendii keessatti iyyuu lubbuun keenya darbee fi dhiisee amma hin beeknetti hojii gaarummaa hojjennee hojii tololtummaa hojjennee ammeenya hojjechuurra jechuudha. Hojii gaarummaa hojjennee lubbuun keenya akka darbu gaafa lubbuun keenya beerree mootummaa waaqayyoo akka dhaallu kan ittiin taanu hojii gaarummaa oduu hojjenne maal ta'a? Kifaatii maaf walirratti yaadna bakka maaliif daabiloosidha seexanaa guddina namaa kan hin jaalanne nageenya jaalala tokkummaa kan hin jaalanne daabiloosidha malee ilma namaati miti garuu hanga sa'aatii kana keessatti dhaloonni yeroo hamma kanaa dhalachaa jiran ijoolleen amma ol guddachaa jiran masfasii hamaadhaan hidhamanii gochoota hin taane wantoota hin taane irratti kan isaan kan raawwataa jiranii kan mul'ataatis jira waan ta'eef iyyuu kifaatiidhaan kan guutamanidha. Kifaatii gochuurra hojii badii hojjechuurra bakka shumaaliif wanta gaarummaa hojjennee har'a duuneef burduune bakka duunu kan hin beekne dafqa namaa nyaachuurra isinis warri dhiiraa ijoolleen viidiyoo waraabsisanii jaalala keessa geessisanii akkana gootan kanarraa doof qottobdanii guyyaa duunu guyyaa dabarru hin beeknu kan keenya iyyuu dafqa keenyan iyyuu bakka duguggannee hojjennee kan dafqa keenyas iyyuu nyaanne fi dhiisnee iyyuu hin beeknu waan ta'eef iyyuu arra jirraa keenya beekna galgala gaafa bullee rafnee ganama ka'uun iyyuu harka waaqayyoo jira waan ta'eef iyyuu hojii gaarummaa yaa hojjennu badiin sarraa adaraa piliis eenyu taa'ee hojii badiin hojjetinaayi ijoollee shamarran keenya ammoo iyyuu fakkeenya fudhadhaa isinitti himamuu isinitti dhanuu homaa isinitti hin ta'u osoo gorsi kan siniif ta'u gorsi kan siniifitti gadi bu'ee siniif dhaga'amu ta'e saarii fi masii bidiraatiin isaan gisee akkasitti isin gorsan siniif ta'a jechuudha. Isarraan kan hafe immoo ijoollee miilana deebi'anii jechuudha. Saariin mucaa isa baastee dhiisiste san ilmi dhiiratis osoo barnoota fudhatte isa sanarraa barnoota fudhatte. Ishiin dubartiitis isa sanarraa barnoota fudhattu. Maaliif obboloota keessa warra dura balaa kanaatiin lubbuu isaanii darbeerraa erga barnoota fudhanne inni sun aada jettanii erga fedhii foonii keechanii mo'achuu dadhabdanii fedhii foonii keechanii akka barbaadetti bakka maaliif gara barbaadetti sun ofii fedhii foonii keechaniif immoo gara barbaadanitti ittiin deemtanii okay. Sila kanaafiyyuu nuyi nurra dhuftanii akkasan ta'ee akkasna godhanii akkani kanan ta'e san ta'e hin sirrinaa. Keessan gaafa jalqabdanii uummata irratti baatanii osoo hin taane nama lamaan jalqabdanii miti nama lamaan akkuma jalqabdan nama lamaan saniin akkasumatti achumarraa fixadhaayi maaliif namni tokko biyyi tokko safuu qaba duudhaa qaba aadaa qaba erga aadaa keechan safuu keechan duudhaa keechan si wallaalchise immoo bakka as dhuftanii too akkas na godheen jedhina maaliif jaalattanii fakkadanii gootan kaa gaafsan gaafa gootan namaan osoo mari'atiin ofii keessaniif gootan waan ta'eef iyyuu marii tokko maleedha gaafa gootan maaliif siyaata sanitti simmeetii keessaniif fedhii keessaniif gara fedhiin keessanitti sin ajajjetti ittiin deemtan malee sammuu keessan keessa galtanii sammuu keessan hin mariisisne wanti kun sirriidha moo sirrii miti jettanii too osoo mari'atiin osoo ittiin yaadin kan isin raawwattan waan ta'eef iyyuu akkuma gisee isin raawwattanitti mo'achumarraan baay'ee asirra dhuftanii too bakka wanta barnoota hin qabne dhaloonni ol guddachaa jiru ijoolleen amma lafaa dhufne ol guddatan wanta isinirraa hin baranne tokko as baastanii too dhuftanii hin dubbatinaa jireenya keessaniif iyyuu warra keessaniif bakka ofii kabaja of dhoowwatan maatii keessaniif haadha isin dhalteef kabaja warradhaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa viidiyoon kiyya har'aa asumarra fakkaata asumarratti dhumataa kanumaan dhumatas yoo isinitti jedhiifama viidiyoo biraati.